Sardiidaa fi kormaa daanqoo guyyaa tokko sardiidaan muka bira darbuu dhufee kormaa damee mukaarra taa'ee jiru arge. Sardiida afaan gororri guute Laaqana akkamiin argadhee? jedhee garuu muka yaabbachuu waan hin dandeenyeef mukarraa buusuu yaade. Kormicha ol ilaaluun Heloo, hiriyaa. Oduu gammachiisaa si qabadheen dhufe. jedheen Maalinni jedhe kormaan. Ani ergamaa Rabbiiti. Ammaan booda bineensi kamuu bineensa hin nyaatu. Hundi keenyaa hiriyoota waliiti. Kottuu waliin haa gammannu. jedhe sardiidaan. Kormaan baay'ee tola. Hiriyoota keenya naannoo kana jiran hundumattuu himuu qaba. jedheen saroota waame. Lakki. jedhee sardiidaan fiiguu kaanaan Maaliif sodaatu? Jarri hiriyoota kee miti. jedheen kormaan. Eeyyee akkasuma garuu oduu kana jarree hin dhageenye ta'a. jechuun sardiidaan fiigee bade. Sardiidaan kun ammas nyaata barbaacha adeemsa itti fufe. Saroonni fuulleetti arganii faana bu'an. Sardiidaan lubbuu ofii baraaruuf osoo fiiguu bishaan halluu cuquliisa kuufamee jiru keessa bu'ee dhokate. Saroonnis ofirra deebi'anii deeman. Sardiidni Milkaa'eera. jedhee bishaan keessaa bahee deeme. Bineensonni isa argan hundi fiiganii baqatu. Sardiidaanis taatee kanatti ni gadde garuu maaliif akka ta'e hin barre ture. Deemee bishaan kuufame bira gahee osoo dhuguu bishaan keessatti of arge. Qaamni isaa guutuun cuquliisa ta'eera. Amma wanti hundi galeeraaf. Yaada haaraas maddisiise. Hiriyoota isaa hunda waamee Ani ergamaa Rabbiiti. Ani amma mootii keessan nan sodaatinaa. jedheen. Bineensonni ergamaa haaraa kana amananii mootii godhatanii jiraachuu eegalan. Jireenya gammachuu guutame mootii ta'ee jiraachuu eegale. Gaaf tokko sardiidichi sagalee sardiidota kan gareen iyyuun dhagahe. Sagalee bareedaa akkamiitii? jedhee bakka ciisuu ol ka'e. Of qabuu hin dandeenye. jedhee iyyaa dhageessise. Dhumarrattis bineensonni waliin jiranu maalummaa bineensaa kanaa baranii achiin akkanatti of biraa fageessanii jedhama.